Harka fuunee akka mooltan kabajamtoota daawwattoota Federeeshinii Kubbaa Miilaa Oromiyaa oolmaa ispoortii guyyaa har'aa isinitti himaa waliin tura. Taphootni torbee sadaffaa Liigii tokkoffaa Oromiyaa Ramaddii D Buraayuu Jimaata irraa geggeeffameera. Ganama sa'aatii 3 irratti Gudarii fi Dambii gidduutti taphaa geggeeffameen Dambiin galchii 2-2 dursaa boqonnaaf ba'uun taphaa boqonnaa boodaan Dambiin galchii 2-1 Gudariin injifateera. Nabil Muhammad Ziin immoo Dambii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Sa'aatii 5 irratti Ukkee fi Jiituu gidduutti taphaa geggeeffameen Jiituun galchii 1-2 dursaa boqonnaaf ba'uun taphaa boqonnaa boodaan immoo Jiituun galchii 4-2 Ukkee injifateera. Suraafeel Mangistuu immoo Jiituu irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha waaree booda sa'aatii 7 irratti Gidaamii fi Baabbichaa gidduutti geggeeffameen ammoo galchii malee boqonnaaf bahuun taphaa boqonnaa boodaatiin Gidaamiin galchii 1-2 Baabbichaa injifateera. Saadam Abraahim immoo Gidaamii irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera. Tapha torbee sadaffaa xumuraa sa'aatii 9 irratti Gaa'oo Qeebbee fi Guruuraa gidduutti godhameen ammoo galchii 1 Gaa'oo Qeebbee fi Guruuraan qabxii qooddatanii jiru. Kanumaanis Isiyaaq Geetahuun Gaa'oo Qeebbee irraa taphataa urjii taphichaa ta'uun badhaafameera.